Faga ummata ko link share goda infigina bari bato ko dibala magargar tote infigin rabbi barar gatta hello alaikum salam በዚህ አጋጣሚ ከኢትዮጵያ መምጣት የምፈልጉ ወንዶች በአስተማማኝ መንገድ በኔ በኩል በኔ ካምፓኒ ቁጥሬ ፕሮፋይል ስላለ በዋትስአፕ በኩል ማናገር ትችላላችሁ። ለወንዶች ብቻ ማለት ነው። ሌላ ጉዳይ አላስተናግድም። ያላ ቀበዳ ኩሎ ስክሪንሹ ቆዳ ኩመቶኮ ዱዋለማ ድግደሚ ሰዲ ኢፍሲፍሲ ድግደሚ ሰዲ ኩዳፉር ኩዳቶርባ ሰደተሚሸን መቃን ሰኚ ተኤራዳ Suuraa kaafattanii warri waa daagalaa turtan hundi keessanu suuraa kaasattanii screenshot dafa eeyyen jette gannat galatoomi suuraa kaafadhaati waadaa keessan jalatti barreessa galatooma ammu magaala du'aa jira mucaan kun yoo du'e wayyoo akkan jennedha irra deddeebi'een dubbadhu maqaan eenyudha maqaan Sanyi jalatti barreessaa achumaan sanyii ta'eera. Sanyii ta'eera. Waan sagantaa malee nutti dhufeera malee waan sagantaa wayii mana kootti qabaan jiru birrii meeqa kennitee wanta siin jedhee siin tagga'uuf hin jiru. Rabbiif jecha gargaarta islaamas ta'e kiristaan obboleessa keeti mucaan kun. Siigalee bakka sanyiin gahaa kalas. Warri gargaaruu barbaade qabateera. Please waan dandeessanuun bira dhaabadha. Thank you, Kush family. One day, brother, waye. Ilal namni keenya beeta akkuma beetu kan akkaawuntii illee fudhan birrii hin gashanu namni emergency amma galchuu barbaade akkaawuntii biyya kana keessanii kenna akkaawuntii irratti birrii keessatti argitanii arra birrii baasee hagaataniitti galchaa boraakimii geessinaa mucaa kan emergency amma warri akkaawuntii qabatan birrii hin galchan. Dhibba shanii masiidha dhibba shanii obboleessa keenyatti Sambatoodha. Meemee namoonni Dubaay keessatti amma akkaawuntii argachuu dandeessanu jirtu. Xiyyaratti haga shanii sitti risiitii haa erganii mucaa emergency akkaawuntii kennaa boritti akka geessu. Bilookii si godha mana kana keessa. Deem qileeseen. Hoola. Deemee mana koo keessatti barreessi waan akkana. Dhaan birrii 20,000 akka dabarsanu dabarseedhaaf Itoophiyaarra. Thank you kunola. Na ajaju barbada. Uta. John sakarami chamiti nam sibeka. Sibeka kau di jira testi kambradi nuftu. Sakarami charambeka. Aye dabaga. Meme warri biya kana kesertanu dibba shaniste dibba lamaste. Warri accounti biya kana dabarsulan desanu. Awi ke na kenni jararti takkitini. Accounti ke bilbila ke kenninu awi. Rakkoon qabu. Hayyee bilbila hawwii qabadha warri as keessa jirtanu irra deddeebinee sitti himnu nama tokkos gachee birrii meeqa waadaa gali waadaa bu'i minaamin siin jedhuan rabbiif jecha gargaarta. Akkasii miti mu'ee akkasii miti namumti 500 100 namni aaniin kenna jedhee waadaa seeni amma yoo dabarse malee bordaboo hawwii gubbaatti birrii gurre hin jenne ani mucaan kun ijoollee safara kiyyaati. Mucaa xiqqaa takka ture wallaahi nama hedduu dhabeetta gurbaa kana ani akkasii kanallee qarqaarellee hin beeku yoon qarqaare malee birrii fuudhellee hin beeku garuu isaa acha dammoo maswaatii iyyuu kafaluu danda'a rakkoodhaa miti. Kanaafuu jennaan namni gashuu dhugumatti gashoo ta'e malee kan hin galchinaa waadaa osoo hin taane mucaan kun bor yaalamuu qaba. Rakkoon qabu warri lakkoofsa hawwii qabattanu dhageessanii hawwii irratti galchitanii waatsaappii hawwiitiin dhaxxanii akkaawuntii irraa fudhattanii kan biyyaas ta'e kan biyya kanaa waraqatatti ergitu hawwiin nama isiitti kenne viidiyoo isin hojjettee yoo barbaaddan maqaa keessanii gabaabumatti jechuudha.
Awi, tisiisa dhiiga dibatanii tisiisa sodaatanu hin sodaatin maal goona? Awi nu maxxansi. Ayyee. Numti yaadamuu isaa barbaada beektaa waan ta'eef. Madda duwwaa shan warra biyya kana keessa jirtan qofaa waan kennaara. Duwwaa shan 82 53 62 28 irraan deebi'a. Duwwaa shan 82 53 62 28 kunoo Samiraa Amiraa barreessiteetti. Hawwii waatsaappiidhaan kun nama akkaawuntii irraa fudhaa. Akkaawuntii Itoophiyaallee ati itti ergishi isiina kennituufi. Dhumate. Dhumate. Kunoo lakkoofsa hawwii koomeentii jalaa fudhaatii warra akkaawuntii Itoophiyaas hin qabanne akkaawuntii Itoophiyaallee nuu kenni hawwii jedhaanii. Sanbatu ati immoo hawwii itti ergi. Wanni biraa jiraare. Rabbiif jecha gargaartu mitiire. Galatoomii ani ergaan. Ayyee. Bilaan tokkummaan kuma 20 dabarsee jira. Risiitiin itti ergaa. Samiti በአማርኛ የምትይው እናታችን እህታችን ወንድማችንም ከሆንክ ይሄ ወንድማችን እዚህ ሀገር መጥቶ ዱባይ ላይ ከፍልስጤኒ ጋር ተጣልቶ ምንድነው ፓኪስታኒ ጋር ልቡን በመዶሻ መጥቶት ደም ነው የሚሸናው። በጣም ነው የሚያመው። አገሰምቲ ለኮሳዊ ቀበተምቲ አካውንት ኢትዮጵያ ወረ በርባደንስ አካውንት ቢጀ ከና ወረ በርባደንስ አዊሉ ቢሳ ገለቶማ ወል ባዳ ኡመት እና ሙቤ እኛውን ልጅ ምን ላድርገው አሁን መፍትሄውን ሰላም እንዴት አርክሽ? የኔን ጉዳይ አሁን እኔ ምን ማድረግ እችላለሁ? መፍትሄው ምንድነው? ሰውየውንስ እንዴት ነው ማግኘት የምችለው? ያለኝ 5 ቀን ነው። ኮፕሊንክ ሼር خلاص ጀቲ ኮፕሊንክ ሼር ጎላ አሁን እኔ እንዴት ነው መፍትሄ ምንድነው? dhageessamiti lakkoofsa hawwii isinii barreeffamee jira. Lakkoofsa hawwii sana irratti namni dhufee si dubbise jira hawwii. Waatsaappiidhaan seeneera hawwii. Seenaa jiru. Yaa gammaatti kun dubbifne. Uummata warra lakkoofsa gurrataa oltan koodii wallaaltanii duwwaa yookiin immoo ida'uu 97 dha barreessameen tokko. Ida'uu 97 15 82 53 62 28 irra deebina. Duwwaa yookaan immoo ida'uu 97 15 kunoo barreeffameera. 15 82 53 62 28 dhageessamiti namni 3,500 irraa 2,000tti gale rakkoon qaba abshira abshira akkana barreessuu taanaan bor dhuftanii sinisi dhaqaanaa gaafa kunoo lakkoofsi hawwii barreeffameera. Waatsaappiidhaan ammoo maqaa dubbisaa warra waadaa galaa turtan isin eega. Warra waadaa galaa turtan waatsaappiidhaan haa hawwii akkaawuntii Itoophiyaa nu ergi hawwii akkaawuntii Dubaay nu ergi jedhaa dubbisaa. Garuu an calliseen ijaan laala bor yoo tokko irratti fiddanii akka wallaahi calliseen laala maaliif beektu quuftaniittu. Tanii jedhanii sheekaroobee.
Mube baqqaan akkaawuntii biyyaarra dabarsaa fi taamme baqqaa itti himeeti viidiyoolee cufachuu dandeessa. Masii kan si jedhu Inde deengadda kaleessa har'a yoo nam xiqqaate namni qaniirraa kudhan shanaa dawwala qarqarsi miidiyaa gubbaa fidiin qarqara naan jedhani amma maaliif ani kan naju kan na dhibe ko birrii 100 200 hin gaha maaliif hin qarqara Hagamma eenyutu qarqaraa ture hawwi sitti bilbilannee si waammanne nama waan badaa dubbachuu illee barbaadu nama walitti bu'us hin fedhu mucaan kuni yeroo baay'ee hawwiitti bilbili gaafan jedhuun bilbila na jalaan kaastu naan jechaa ture bar. Ani bargeesse bari baasii geesse bari masii baro jiduun falleen qaba miti ani fiyyoo bisa garuu hin baasii geesse warri hin naan jedhan haa ta'u malee warri kaleessa deengadda harri dawwala maan qarqarree amma nama tokko amma ko hawwii qofa miti bar nama tokko miti bar nuti nama hedduudha maaliif hin qarqarree amma kunoo ishi maaliif namni Kottaa gargaara warroonni sobdanii boossanis isa dhugaadha kottaati gargaara jechuudha. Kottaa gargaaraan. Kan sanbatoo irratti galcheera kunoo. bakka kan sama akkaawun Itoophiyaatti koo kan sama tokko gubbatti gashaami. Ela hawwi kanaan durallee birrii 40 wayii walitti qabee fi jiraan okay. Bakka kan sama tokko gubbatti dabarsii fi masii. Okay, machira dabarsa kiyyalleedhe nan dabarsa akkaawuntii ammaa kanarratti please boru hadaraa hawwi mucaan kuni boru akka yaalamu. Waan si ajaa'ibu fincaan illee qabachuu dadhabee. Namni birrii kenna risiitii kan hubeetti illee ergaa masiitti illee ergaa natti illee ergaati waan guurame walitti qabnee sanbatoo wajjin taanee haakimii geessinee yaadchisaa. Annaan malawii godhaa fi Galatoomi abdii galatoomi. Abazii unita. Hawwi ko please yeroo keerra aarsaa godhi hadaraa kee hadaraa amaana rabbiif jechachuudha mucaa kana boru. Garmasi yoo sa'aatii fedhe geessuu danda'a. Amma bakka waan jiru walitti sibsib goonee ishii duraasi ishii har'a walitti qabamtesi diraama 3,000 fi 100 wayii gaafatameera eengadda beektaa doktoro Saafaan haasa'een ture. San kaffaluu dinnaan kaleessa immoo baasani. Warri Itoophiyaatti gashuu barbaadan akkaawuntii sanbatoo maxxansee jira isa gubbaatti dabarsaatii ergaa finnisiiti. Yoo walitti qabamte birriin booyyuun geessina manaa kii. አሁን እኔ ጋር ያለው ልጅ መፍትሄ አድርጉለት በቃ እኔም የምትሉትን በሉትና እኔም ልሂድ አዊ ወይ ማግኘት ይችላል ይሄ ልጅ ካንስሌሽን ነው እኮ ሌቨር ማርፊ ዴሜንትናን ከሱሬኒ በቃ ሌቨር ሲል ከነሰሉ እኮ አድርገህ ምናምን ከነሰሉ እንጅራኒ ወርስ ሊንክ ከነሰሉ ትይሬማ ያ እኔም አሁን ሰሞኑን በጣም ቢዚ ነኝ ዲሞይ ረት ቤት ዲሞይ ዋዌ ወጀቻ ጅራዋንቴ አን ሊከር ሌቨራ ከነስ ዴሙ እንደንደው ሰሞና ከነ ዲመክያቦ ወላሂ ነማና ዴሞ ሾርጋ ዴናን ዴም ቢሰበከ ገሪ ገሪ ባሮፊ ኢንዲኮበር በኩመ ታውታዬ በደወለቴ ሂመቴ በረች ከሰለ አበሻፋና አፋኒ አማርፋን ኦሮሞ ኢሊያሶ ዋንደንደው afaan fedhaa soo danda'a waan ta'eef leemosi dawwalee jedhin kanassalti bakkuma jiru taa'ee dawwalee jedhin kanassalti kolet qamoole hin kanassalam wakkinni bulusur no bula sima mura bula gadi yaasan anas isa gadi yaasan akkam goona de sambakka bakka bul kabajamtoota jaallatamtoota keenya galatoomaa ulfaadha maali hawwi egaa warri gargaaruu barbaadan yoo jiraatanii lakkoofsa waasaappiitiin si haa dubbisanu lakkoofsa kennaa fi obboleessa keenya rabbi si haa fayyisu waan jette lakkoofsa hawwiirra deebisaa tokko dhaabbattaafi. Rabbi sina eebbis hunduma keessan immoo dachaa koo waaqayyo afaan sinii ta'uu waaqayyo fayyaa sinii ta'u. Jiraadhaa hundi keessan. maaliifillee isattillee amettillee himaati haala jiru akka sirreessitanii fi leebera ofiisii lakkoofsan kenninaa fi bilbiluu fi akka kaanselishiin isaa gaafatuun goona. Speed. ሰው ወንድ ከሆነ ማምጣት የምፈልገው ፕሮፋይል ስላለ ቁጥሬ ከዛ ወስደህ በዋትስአፕ አናግረኝ። ila mube akkani lever office indemne ani kaleesan dhufe afaan hin danda'u dhaqee wanti godhu jiru anas isa fannetti gallu abbaar jitanutti fiddee galchuudhaan kan jedhan anas isas wajjin maan baasan nam sobe wajjin maan nu baasan anas isas bayi hin barbaannu jedhanii anas isas ofirraa nu baasan
Anilleen kan buluu nan danda'a. Ishi mucaa kana maaliin godhu? Ani amma abdii faana waan gadi abdii faana buluu nan danda'a. Yookiin iddoo ta'e buluu nan danda'a. Ishi maaliin godhu? Jaartiin qabanillee bultuunaan jechaa jirannillee warraan qabanaan jechaa jira. Ishi maal gochuu danda'a jaran? Wallahi gaa ani waa tokko gochuu hin danda'u. Kanaaf isaaf kuna walumaan nu gaarii manaa nu gaarii kan ba'an hin jedhamu. Ani isaan qaachaa fudhadhee bahe innis. Waliin tola. Thank you. Maal waa tokko si gochuu hin danda'u obboleessa koo waa tokko gochuu hin danda'u. Waa tokko gochuu hin danda'u maaliif beektaa? Ishi. Yaasarraan waa'een biyya kanaa. Baay'ee nama sodaachisan inni beekamaadha. Garuu kan yaadu qabdu ani mataan kee kan inni dhufee kaleessadha kunoo abdiin hin beeka eenyumtuu na beeka. Garuu mucaa kana illee bara ofeetii deemee akkanii wajjin naasofne illee afaan hin danda'u hin jechaa jira. Maallaqa kun qabaatee mucaa kana ammas mana jaazatee waan ta'e geessisaa wanna ta'e nan godhaaf garuu hin qabu bakka amma isaati kanatti guyyaa amma kana bira teessisee danda'e amma haqimii kiyyaa ol natti ta'ee jira hin danda'u bakka. Abdi. Ani mataan kiyyaa kun mucaa kana postootee sooshaal miidiyaa. Leebarasi kopha deemuun barbaachisu barsiirkii maan dawwalee waliin haasa'ee achi keessaa iyyuu hin gaafatanii afaan kamii akka danda'u itti hima. Afaan Oromiffaa, afaan Amaariffaa, afaan fedhu itti hima waan danda'u jechaadha. Kazaa rakkoo jiru itti himatee jarriin kana santi bakkuma jiru taa'ee dawwala malee qaamaan hin deemu achillee. Siqaxxil dammoo afaan fedhetti afaan Oromiffaallee, Amaariffaallee, afaan danda'uun Ingiliffaallee itti himee waliin sirreeffachuu danda'a achillee isa abishaa waan jirtu jechuudha. Leebarasi keessa. Guyyaa lamaan booda kana saltee ergitiif jechuudha warri. Kanaaf dammoo ati garas bilbiliiti gara leebar ofiisaa bilbilanii. Kun dammoo dirqama sana. Rabbi dhugaan waa dubbisu simila. Ishee immoo eeguutti bilbilan. Oo leebar ofiisitti bilbila. Hawwishaa lakkoofsa himiif lakkoofsa leebar ofiisii qabadhu. Bilbilee maal hin jedhan? Qabadhu ani afaan. Dhibba saddeettatamii afur. Dhibba saddeet. Ishee hawwi bilbilee maal hin jedhan natti mee waan nana ni jedhuun. Afaan beeku Amaariffaan dubbachuu hin danda'amin. Amaariffaa yoo dubbate walii galu ni danda'u jar leebar ofii. Haa ishee bilbila isaa hin natti. Dhibba saddeet. Saddeet duwwaa. 84. 84. Akkam. Hawwi beekamaa naa godhaa isin bilbiltanii fi qarqaaruu hin dandeettanii abdiin bira jira bilbiltanii fi qarqaaruu dandeettanii danda'amoon akkas bilbila namaatiin bilbilan nama. Lakki boomaa ani dhimmichi baay'ee jabaataa dhageesse obboleessa keenya leebaritti dawwala sirreessaa lakkoofsa hawwii amma sirra deebi'aa barreessaati hawwudha. Egaa waan rabbi buuse pireesideenti tokkummaan kuma 20 kunoo diraamaa 500 jechuudha nan galcheedha ijoolleen diraamaa 200 100 jedhan ammas hin dubbifne waatsaappiidhaan ilaali mee meseejiin nuti galeen jiru hawwii namni waatsaappii ansi dubbise hin jiru. Laki wala ngatu kamu gas aki dale nami gas senjuru yo chuba. Nami rubi senjuru agamat. Kono to komang kumari damagal chera. Pato kongoru ga baka. Ani lagi kamu be. Ko dete gargar male. Abdillah. Wallahi an. Ummata nama kuma sadi dibashan keessa namni tokko dhaqee hawwiin dubbifne jechuun maal jechuudha mee ilaalame. Manni keenya wal gargaaruu rabar wal salphisuuf isaaniif kallala beektaa mitiire. Kanaafuu jennaadhaan maal fayyadoo koo gubare. Hawwii koo galatoom ol faadhii yoo dhufanii si dubbisanis akkasii dubbisanii kabaja sii qabu kan malee ani waan kanarra dhaabbadheera hojii koo naa wayyaa ammaan ijoolleen qaba eerpoortiidha sanas taa'ee afaan banuu kana. Kanaafuu kannaan namni tokko na sataruu hin danda'u namni tokkittiin abbaa kanaa mubeen akkanaa tu namaaf iyyuu tu namaaf gargaarsarra jiru
ijoolleen jalaa rakkatte sabaraa namni jedhu hin jiru. Yoo muwajennaan jedhaa si eegaaran malee waan biraatiif uummanni kun akkasitti walitti qabameetiin yoo muwajennaan mubeedhaan yoo maqaa isaa badaa eega uummanni keenya. Wallahi ani hawwii garaana nyaatti kun amma hunda si diraama dhibba shan kenniteetti sila mucaatu tarii ijoollee naannoo siiti laata iluudha laata. Achi Safara kiyyaa bar safara kiyyaa bu'ee mucaan. Sanaaf sitti maali jedhaa jiraaman maali yoo obboleessa si deemaa obboleessa gargaaraa turte gargaaruudha malee abalummaa obboleessa koo karaa irratti argitan obboleettii koo argitanii obboleettiin baay'ee gattanitti na barbaaddu jechuudha moo hin gargaartu jala keenya. Ani ijoollee biiroo asitti argame hubeessaa wallaahi kanuma arge yeroo duraatiif ijoolleen keenya biyyaan tinaan jettu yoo mara ookuma kun akka bareeda jala keenya kanaa miti dubbina kanaa miti lakkoofsa hawwii isinii barraa'eera warri dhugumaan gargaaruu barbaadanii hawwii keessaan dubbisaati gargaara warri immoo gargaarre rabbi fayyaa isinii faganni anaan garuu mubaarak mana barii gargaarsi sinaan hin jedhina. kanaafuu waan gootan godha gargaarii. Dhibba shan irratti mucaan kun hin gargaaramne taanaan wama tokko gargaarsa waan jedhamu natti fidinaan tokko lallaala amma boriitti ilaaleen wal taajjabne jechuudha. Mana jaazaa taa'ee mucaan kun shuu faayidaa. Mubee nyaawli ijoollee na garbalutu kootuutu uummataan jedhe anaanii miti kennaa. Halo. Halo. Ila Mubarak. Ini kanaaftinaa watachawaalo. Ila yaa jarana isin amma kan namni as jala jirtan hundi keessanuu ani maallaqa tokkitti akkaawuntii kiyyarraa hin qabu. Akkaawuntii kiyya asirra baasee isinitti agarsiisuu nan danda'a. Guyyaa amma kanaa danda'e kana booddee iddoon fidee mucaa kana gargaaru waan nan hin qabneef waan qabdanii yoo jedhaate amma namicha kan arginutti amma qimi keessanii kennaafiti mana jaazas ta'e iddoo ta'e kaa anas isas erga takka manatti gallu baanu jedhanii anas isas shaanxaa keenya furannee baane. Mana jaazaallee ookee hin dagatama mucaan. Sababbii nama tokko sababbii isaa anillee mana itti galu ari'atamee hin jira. Mana jaazaa hin danda'amu bakka mana jaazaa. Kanaaf mucaa kana maal gochuun qabaadha. Bisilama wal bira ka'uun qabdan. Eessa geessu mee iddoo kana geessu qabdan aan jedha. Mana naadhaa. Eessan geessitee buute biroo? Mubee kunoo wajjiniin anas isas mee manaan waratanii manatti gallu ishee eessa geessu? Bakkee yoo bulte bakkee si wajjina bulu. Amiin sila waa tokko siimeen ture atamma walumaa galatti tasiilli deemii lakkoofsa isaa baasisi jalqaba nama afaan beekuu shariikicha irratti dawwalchiisi. Yoo wana shariikaan gurbaa kana koo hin barbaadata. Dallaalli inni kun fuudheetti geessuu dhiisu malee shariikaan kun hin barbaada. Dhageessee jechaadha. Dhageeffadhu qalbii. Lammaffaa immoo shariikaan kun kanas leeveriin ikkoo zimmoo edee lafaa ka'inaa kanas salinnaan hin kanas salu. Wanti dawwalaa jirtanu bilookiidhaan sin fixaan jiraanis. Latti hin dawwalin fayyadamiis maaliin naan godhiis waa tokko sirraan barbaadu. Lakkoofsa koo kana piroofaayilii kan jala kaa'adhee fi dhimma biraana gaafadhu dallaalaan na nyaatee mukanatti tabsee dallaalaa tula. Siluma waa'ee dallaalaa wanta baqadhu kanaafani. Bakka abdii koo leeveriitti dawwalatanu abdiyyee. Mucaan kun as keessa waa taanaan aameedha gaafataman akka kiyyadu. Wanna tokkoon gaafatamu. Laa gaafatamummaa qabdu obboleessa. Gaafatamaan. Nama jala irra hundi keessa mucaan kun wanna barbaade yoo ta'e omaanuu nan gaafatamu. Maaliif mucaan kun akkaawuntii kiyyara bilisa. Akkasin gaafanne maaltu laqii fuudhi siin jedhe abbaa fuudhi siin jedhe laqii teeleetti kasasi. Lakkoofsa isaatiin teeleetti kasa dhaggeeffadhu. Deemi poolis xaabiyaa. Lakkoofsa isaatiin teeleetti kasasi. Kanaan naa dawwalee laqii fuudhi naan jedhe jedhi sagaleen isaan ba'a. Dhageesse wanna kana jedhamu hin jiru ani hin gaafatamuun hin jiru dhattee fuuteetta barbaade akka taate ta'e. Suuraa fidi nan baasaan suuraa fidi nan baasaa suuraa fidi nan baasaa. Gargaaru eenyuun fidaadhaan natti. Suuraa fidi nan baasaa isa dhugatti siin jennaan gatuu fidde. Isa dhugatti siin jedhe. Namichi. Garuu Mubaarak waan kanaa cuudhala wanti kuni. Sirriin ta'u ani gaarummaa yaadani malee gadhummaa kana natti dhufaatti. Kibboo gaarummaa maali obboleessoo gaarummaa magaaru karaarraa nama arganii fuudhanii galuun gaarummaa yaaduudha. Nama wajjin beektu nama haati isaatiif haati kee wal beekanu ijoollee ollaa keetii dhaqii fidi jedhamte suuraan qabu nuun jettee abdii shaggar nagaatti yeroo gaarii qabaadhu abdiyyee abdiin tokko kottu nagaatti bira. Aylaabii mataa korona jirtaati. Obboleessoo wajjin haasaan jiru haasaan qabu. Dhaqii abbaa goomsichi itti taphadhu yeroo itti fudhadhu. Shelbii. Garum
amma ilmoo Oromoo tokko jettee karaarraa dhattee